baane. Harkafuni hordoftoota keebeekee ofiishaalee nageenya waaqayyoo bakka jirtan maraatti isiniif haa ta'u faarfata Amaanu'el Gaaddisaa maaltu mudate viidiyoo jedhu isiniif qabattee dhufe turtii keessan aga xumura viidiyoo kanaatti waliin gochuu hin dagatina. Egaan faarfata Amaanu'el Gaaddisaa namni hin beekne jira jedheen yaadu namni kun miidiyaa doonii miidiyaa jedhu irratti rakkattoota gargaaru warra qullaataan warra dheebota warra beela'anii fi warra manaa fi fala dhabanii haalota rakkisaaf sodaachisaa keessatti argaman gargaaruudhaan bukkeetti kan argamudha. Haa ta'u malee guyyaa kaleessaa bakka dhaloota isaa yookiin Wallaggatti akkuunsaa waan boqotaniidhaaf magaalaa Amboorraa ka'ee gara Wallaggaatti osoo imalaa jiru naannoo Waddeessaa jedhamutti konkolaataa inni itti qabatee deemu yookiin ittiin imalaatee jiru halkaa galagaluudhaan allayyaa keessatti kufte. Jiraattonni naannoo Waddeessaa sun immoo haala kanaatiin itti dirmachuudhaan nama kana bakka inni kufee kaasuudhaaf konkolaataa isaallee bakka isheen lafatti kufte bututanii gara daandiitti deebisuudhaan lubbuun nama kanaas olee jira. Egaan namni waaqayyoon qabu lafiin isaan cabuu lubbuun isaan badu dhiigni isaan hin dhangala'u namoonni bukkee isaatti argamanillee innillee akkasuma konkolaataa inni qabatee deemullee balaan tokko utuu isa hin qaqqabin akkasittiin oolee jira. Jiraattonni naannoo Waddeessaa suni yeroo baay'ee konkolaataan naannoo kanatti galagaluudhaan lubbuun namootaallee kan darbanii fi konkolaataan illee akka hin taane kan taatu argina. Har'a garuu namni kun gargaarsa waaqayyoo ta'e lubbuun isaas hin baanne lubbuun namoota naannoo sanaa bukkeetti argamanis hin baanne jechuun miira isaanii gammachuu isaanii ibsachuu. Humna maqaa keetu haalota qajeelcha anaaf jiru kooti maqaa kee farsuuni warri sin fayyanii haga gammadanii darbeen jira. Maqaan koo Yohaannis Rattaan jedhama. Jiraata naannoo kanaadha. Kacarraa horii loon dabarsee otoo dhufu makiinaan isheen Suzukiin kun dhufte akka carraa oqee kana keessa galtee sanaan booda oqeen kun immoo garmalee makiinaa rakkisaa ture iddoo kanatti makiinaa akka tokko taatee asirratti dhuftee makiinaan dhufee asitti kufee sanaan booda waaqayyoof haa galatu lubbuun nam tokkos hin baane homaas hin taane makiinaanis fayyaadha kunoo akkaataa kanatti asii gargaarri finyootiin gotonnee baasne namoota naannoo kanaa waaqayyoof haa galatu waan tokko waan ta'es hin jiru. Garuu immoo akka dhufeen immoo waan guddaa ta'an seenii akka ija kootiin argaa jira waan ta'eedhaaf garuu homaa hin taane gaaffaanee baasne kunoo bakkee dhaabate. Hojii waaqayyoo dinqiidha. Namni Yesuus Kiristoosiin qabu silaayyuu boolla keessatti dhiyeessatu. Yesuus Kiristoos gooftaadha. Namni waaqayyoon qabu uummanni namni waaqayyoon hin qabne adaraa keessatti waaqayyoodha. Mana
waaqayyoon sababa qabu namichi kuni namoota baay'ee lubbuu namaa oole. Makiinaan eessattuu bootaa sana ga'e lubbuun nama tombayin hin ba'u ture garuu namichi kuni ani eenyummaa isaan beeku ani achi bootaa sana asii gaafa nagamu namicha kana faarfataadha jedhanii hojii waaqayyoo dinqiidha. Namichi kuni aloota eessaati jedhanii hin beeknu namicha kana faarfataadha jedhanii garuu lubbuu baay'eetu oole. Bootaa sana otoo argee uummanni nama dinqisiisa. Tokko waan tokko hin taane naannoo sanatti duratti namoota baay'eetu lubbuu namaa baay'ee tura. Otoo waan hin ba'u garuu nam tokko hin duune. Lubbuun sun waan tokko hin taane namichi sun faarfataa jedhee waaqayyo akka wajjin jiru namoota baay'ee uummatatu isa garrame. Galanni waaqayyoo faarfata. Ta'ee obboleessa keenya faarfataa Amaanuel Gaaddisaa kan jedhamu nullee egaa suuraa masaa beeknaa viidiyoo irratti agarra malee lafatti agarree hin beeknu. Har'a akka carraa ta'ee makiinaa qabatee utuu adeemaa jiru dogowuu akka yaasaatu adeemaa jiruuti. Makiinaan akka tasaa ta'ee daandii Shaambuu fi Baakkoo gidduu bakka Waddeessa jedhamutti makiinaan jalaa gufatee bakkichi bakka ulfaataa konkolaataan hedduullee bakka achitti galagalee lubbuun namaallee hanga mi'amutti ga'eera. Har'a garuu akka carraa ta'ee obboleessi keenya makiinaa qabatee utuu adeemaa jiruuti makiinaansaa oqqee jalaa seentee tasa wanti keessa oqqee sana keessa baddee oolte. Garuu waaqayyoo gargaaraa fi oolchaa waan ta'eef lubbuun namaallee yookaan lubbuun isaallee waa tokkollee hin miidhamne achi keessa oqqee sana keessa bu'ee bakka ooluun mallee ture. Bakkichi garuu bakka ulfaataa fi moggaa isaallee hayyalaan iddootti namni yookaan konkolaataan hedduu keessa seenan ture. Garuu akka carraatee waaqayyo isa gargaaree hayyallaa sanas konkolaataan sun hin seenne. Innis konkolaataan isaas naguma ba'aniiru. Waaqayyo isa gargaaree kanaaf waaqayyoon karaa kanaa waaqayyoon hedduun galateeffanna. Egaa obboloota keenya karoora waaqayyoo malee egaa hojii waaqayyootu hojjetama. Karoora waaqayyoo malee du'uun hin jiru. Egaa namni waaqayyoo tasaa hin badu jedhee yaada. Obboleessi keenya asumaan nagaatiin fayyaatiin ba'eera. Ammas hojii guddaa akka inni hojjechaa turellee miidiyaa garaa garaa irratti rakkattoota hedduu gargaaraa akka ture hin beektu. Anillees viidiyoo isaa yeroo garaa garaa viidiyoo isaa yeroo inni rakkattoota gargaaru viidiyoo isaa yeroo inni fooloo go'ee ilaaleera. Waaqayyo isa gargaareera. Waaqayyo isa oolcheera. Waaqayyo isa oolchuusaaf waaqayyoon guddaan galateeffadhaa. Galatoomaan jedhas. Waaqayyo akkasii faana jiru yookaan immoo kaleessa seen gadda si gargaaree asiin si ga'e har'a si oolcheera. Oolchaaf of oolchaadhas waaqayyo. Kanaafiyyuu wanta siin jechuu barbaadu waaqa kee galateeffadhu jechuun barbaada. Lubbuu tokko baduu lafee cabu dhiiga dhangala'u si oolche waaqayyo inni akka sirra ol sii qabsiisee too gadi bu'eera ta'e xiqqoo yoo inni lubbuun keeyyuu hin ba'u makiinaan keessa hin ba'u. Waaqayyo akka kanaatti manaa si baasee nagaan si deebisee si galchuudhaaf ka'ee kana keessa si dabarse mudannoo waanuma jiru waan ta'eedhaaf isa akka kanaatti si gargaaree si oolche waaqayyoon galateeffadhu si jechuun barbaada. Olma keessa kam dubbadheen isa kam irra taruree jechana wakachiisera sammuu koo keessa hiriiree tuttuqee tuna dudubbisa halkanii irriba koo keessa. Yaasotoni karaa deemu kadhaabee na haasofsiisa. Bineensoo jechi danda'e jaalaltiin nan keeduma. Eenyuutanii si fakkeessaree. Adamu abbaan sitil mama. Bineensoo jechi danda'e jaalaltiin nan keeduma. Eenyuutanii si fakkeessaree. Adamu abbaan sitil mama. Malatamittiin dagatoo attamiin irraan fatamaa.